Bude bimade bisajirtu. Anu koletir masadu bira jira de enyu sibira jira samun jedini. Nama timbe tu jennan koleti tanam be kan jadi kotu distela. Angwanti nakajede. Oh ya ni nami bayen tan yo jara dia kaki kana tikko jadi mu paninjatan. Acuman akhir aku kabunan ifan jadi nagan rabbi ya fidu ta yenya de saati sabawa ita cumani sawuji nyata kana nyaden dake jitenye erga keki kana nyane kane fideni nyata kana nyade yani malaga la masadi nyade ka hinyatu nanjede amana ko ti nyade dufe naga anjede ni jara kana asira kana mona makana kesan guse kenne mo inten barre an kullummma ko te de rabbi ko ti kullummma ko te de nyadu ku fen jede male awon keki kon ko ti hinnin nan ku fe jede keki ko ti mit nyata jarat Jarato jatani fidan abba jate fidin ber nan kufiyan jadeni bakka yani san mo bakka dalaga sana mo sini memo gise salgi jarani ki ak isa takabbole sakoti si sakabu wallahi rabbi ko kana nabeka samu akka yani amani si am ma sa godde nyumma biran kabu ani si male amani morga si silki ni amani asa jiru ijolle godde nyakoti na asa jarala mani mali nuna saudi tejatani na imatan ani si wal bira jirtu am bakka dalaga njira saati si raftan gesa dalaga hadda mini ras jette sin kabu isirra jette kabu shanta jarri Muhammadu batani jirani manni kun yani haraba dufte galte jedani isa gurratan isnatti nimne anolla da daga yakka gurratan yani shantan ko kun najalabda kafaladden jara bira jira jaron biratti bodden debiya shanta ko jeden shanta ko kitte isa bira gese kitte jolmu ulla kana bira jira jechan amma simmo inni jarri shanta si gatte jedanu shantan kanko ulla duma sana jira video nafa bilbulu ittanima shanta ko sana barbaru an shanta to ko zibalan bunne an kaninake kullummma ko ti kananake amma kan kanarratti na baaftani isin angalate fada rabbin kullummma ko ti na base amma undi jara nama yero sindu erganni dhufe jarattiin kun lamman akkana natti godhaa jiranu jaruma rakkoon jiraayu erga isaana naasaanii jira bilbilee karaa jira akkamitti jirti jenna injirtu sammuun injirtu kan jedhe isa malee nama biraa ta'an akka kana keessa kaadhe namni kun isbii hundanna argaa jira amma booyee lafanti naa ta'e jedhu hunda dhufe na argaa jira jechaan jawwaalli koo lafa jira giseenni bilbilan deemu hadda gurratti suuqadhee haasa'u kijiba haasaa jirti jarramma haasaa jirtu arraba siitti fudhatte ilmoo koo tokkittiiti rabbi nagaan nan galchine hoo nadha sammuu kanatti malee jedhe ilmoo koo jirutti rabbi nagaan nan galchine boodaa sammuu nadhe kana boriftaan naati maal kijibdi rabbi jedhaati aan organni dhufee ol galee intala laphee qabee laale injiru lapheen isii rukutaan jirtu maal taate jedhanii gaafannaa ijoolleen kun dudduubbaan walitti ciniinnatanii ammaaniin kana isiitti mala obboleessonni murrii lama hojjibbaasii qabaadhe irraan fagaadha malee maafan akkanatti mala nama wajjin nyaannee wajjin dhunne intali kun mistaranyaa wanti isiitti maddu isii malee qabu goddanyaa hadha kan giseesiin Bisa jadi rafan utale lafa akka intala kana nan jaalladha isa si kufaatu nani maal taate samu jedhe markarratti si kufaa jirti amma kana maal taate ne laphee si kaanchi bisa ittawwaadhaa jiru yedduu kana ijoolleen kun fiiga ol kakaanii maal taate samu maal taate jedhaniini achi kaan waan jedhu kennaniif hin barne hundi nuti achi kee oomicha kana ol deebisuu mari amiin jedhee bilbilee intalli kun hin jirtu jaruma amma kiti baata rabbiin warra jiraata fudhatte ammati inka kan nama barbaada mubi achirratti kan gandaa aye koy boletti ke jamuti si godena dubbaddo bolessa keenya biyya guddatte biyya kanatti jarri kama kamentina waan harkatti keewwatan mana keessa jijjira kaameraan ilaalanii isiin jamiilaan anis duuniyaatiin baana hin galla mootummaa biraa amanteen nufti mucaan kun hin baasa wanti ta'e hariinu kan du'e ruuhii nama lamaatiin dabarsineen hariinu hin teenyu hin nufti ana kan jedhe jamiilaan illee aduftu haqni waan tokko bakka gara murtee geeraan murtee korratti ummanni oromoo irratti walii gala taanaan dhumeera ummata keenya kabajamoo mucaan nyaatamteetti dhaggeeffadha mucaan abbaa ta'e hin beeku malee gidduutti nyaatamtee jirti kanaaf nyaatamteetti
lubbuu mucaa intala Oromoo tokko calluma jennee akkasiin duutetti inni obboleettii keenya ati shakkamtes obboleessi keenya atis dhageessa warra keessii gaaniin nagaatti jedhi jaartii kan biraa qabda miti ati nagaatti jedhi ati harka kenni hundi keessanuu xaqlaallaan keessa wal funaanaati mana seeraatti dhiyaadha. Seera fitu ana kana jedhamu. Seeraan haadhu fakkiin keenya dhugaana bo'ee durii lamaan baate miti. Ana mala Muti qabadhu uummata murteessa. Oi muti qabadhu. Uummata keenya dhaggeeffadha. Dubbiin kun dubbii jabaadha. Ana garaana nyaatte obboleettiin keenya duute kun. Dhaggeeffadha. Mucaan duute kun akka shakkii kootiitti ilma namaati gaan bira hin jiru. Nyaatamteetti ka jedhu dhibbaan dhibbattan murteesse. Kanaaf haqqiin nama baasa yoo nama dhaqee biyya Masriin jira. Nama najjeese jedhee dhaqee ofitti masakkaree dhaqee. Nama najjeefne waan ta'eef Rabbi na baasa. Inkaan najjeefne jedhaa miti ajjeeseera yoo jetti iyyuu tun ajjeesin Rabbitu baasa. Obbolaa keenya dubbiin kun dheerataa deema. Isaafis jaartii isaati. Maatiidhaafis immoo obbolaana sana jiran nam lama maatiidha. Namoonni shakkamanu eenyuuf shakkitan ummataa seeraadha. Abbaan manaas waa tokko gochuun danda'amu. Haadha manaa keetti kan duute seerri yoo barbaade si haa baasu yoo barbaade biyya si haa galchu. Haati manaa keetti iyyuu sagal guutuu garaatti ilmoo baattee hadhan argamu boran argamu maatiin si hadha arginamu boran arginamu tu jedhanu dhabamte duniyaa kanarra. Isiin hadha duutetti nummoo isiidhaaf halmuun dirqama keenya jechuudha akka obboleessa tokkotti akka intala Oromoo tokkotti. Kanaaf seera hadeemanu jettu moo akkasumaan dhiifamuuf seera deemu walii kakachuu quraana minaamin jedhu kun naan taane ana. Hundinuu kakate eenyu ajjeeseera hangara kooti yaada fitadhee yaada kennadhaa ol galaati. Ani ka jedhu dhiifama amiin waa gaafachuu danda'a odoo sitti hin dubbanne. Laalaa dubbadhaa waan gaafattan gaafadhaati murtee tokko murteessaa uummanni Oromoo. Amiinoo. Abeeti inni kana. Haati manaa keetii isiin kun eessa jirti? Haadha manaa kaanii erga walliifne har'a waggaa 2 moo 3 isiin as fageenya deemtee jetti walliifnee jirra. Kana fuudhee tan akka wajjin jirra. Isa isiin ijoollee ammaa kana walitti ninnatan jettu. Isiin asirraa fageenya kiiloo 500 mul'ata jaajuu algatiin jira. Walliifne hin beekti kuban qabu. Amiinoo dhiisillee dhiisuu baadhu. Haati manaa ati gadi dhiifte suni eessa jirti? Algasiim naannoo Algasiim jedhamu asirraa kiiloo 500 walakkaa waan akkas kiiloo 600 waan akkas. Okay. Haati manaa ati gadi dhiifte fi jaartiin micayyoon miftaa bira jirtu tuni wal beekanii? Ijoollee gidduu yaadii wal beekanu quban qabdi. Ijoollee gidduu yaadii wal qabanu garuu isiin sharra kana yaaddi jedhee si yaadu nama hojjetatu. Xiqqoo kan ati dhiisi shira yaaduu fi yaaduu dhabuu sangaraa keetuyyuu wallaallan inin dhiifnee nuhuyyuu gaafataa irra. Jaartiin teetunii fi ijoollee micayyoon miftaa bira jirtu kun wal beekan moo wal hin beekan? Ijoollee gidduu jiraati wal beekan waliin haasa'an waan mana keessa haasa'an wal beekan waliin gidduu jiraati haasa'an waan jiran ijoolleen gidduu jiraati haasa'an ni jirani. Jarri wal dubbisee dhiisee jira moo quban qabu. Baay'ee ijoolleen Arsii kan mana kee jiran Jamiila fi Hayaat jaartii teeta duraa tana wal beekanii? Hin beekan waa gonkumayyuu. Samiira jaartii kiyya amma duute kanaan yoo bichatte taqriiban waggaa 5 yookaan 6 ol wajjin jirtiin deengede wal hirkaa baddee kaatee dhuftee hin huqqattee teeyyuu jechuudha. Raamadaana dura moo taqriiban raamadaana keessa dhuftee raamadaana dura dhuftee jechuudha. Jamiilaan jedhamtu kun raamadaana qabaattee dhuftee aannan bittee fi mangoo bittee nuqqattee natti dawwaltee natti kaatee wajjin akkas jechuudha. Kuduraarraa waan muuzii waan adda addaa bittee dalagaa raamadaana deemte Jamiilaan jedhamtu kun jechuudha. Achirraa shaanta isa qaata waggaa 7 wal hirkaa badanii jiran achirraa dalagaa deemte. Eega dalagaa deemtee kaatee shaantaa kan bira fidattee deemte. Shaantaa kan Jamiilaa kana saamee mucaartiin kiyya duute kun mana keessa ol keessee kan isii kana akka saala bakka keewwatan wayi keessa laaqitaan dhufaan jirte. Kan Arsii Jamiilaan kun kan Arsii sana ol keessee koo gadi keessee jetteetu dallansuu jabeessuu qabde. Indegena ammoo ammas Hayaatiin kana Jamiilaa fidde wajjin hiidii wajjin baasanii viidiyoo waraabanii anillee hiidii eege biratti baasee wajjin nyaadhee
Deengedee dira dalagaa kiyyatti gad deebi'e hayyaas kun biratti Jamilaan immoo erga dhufdii diraama daan dhuftee jechuudha akka gaddamaatu akkasiin turte anamma kan xiqqoon shakkisiise jechuudha xiqqoo kan shakkisiise Jamilaan asirratti siistee kaleessa yeroo isaati asirratti jechuudha jarri guuramaa turan jechuudha ijoolleen Jamilaan kunii fi siistariin kiyya namni tokko otuu garaa keessaa ol ba'u bakka ijoollee maal jennaan garaa keessa qomarra nu gubaara jedhanii an rifadhe isii kaan asirraan achi ba'ee hin lala ijoolleen asirratti bu'uuramu marte garaa keessaa jechuudha qoma qabatte aduu kana ta'e hin beeku an wallaahi rabbii sana beeka jechuudha akkasitti jechuudha achi xiqqoo bishaan qabbanaara keessoo qarraa biteetti fidee xiqqoo achi dhiibnee deemne isiin asii wajjiniin turte kana waashira akkasiin qabdi jedhee Jamiilaa kana quban qabu isiin kun immoo an jette eegasii Samiiraan kunii ati shiran nage marteete niiftu naan jetti iyyuu ani immoo yoo niiseete afaan siitiin natti dubbattee ni jirti. Lammata mootii koo amma shakkii mataan dhufe maal ni beekta na dhagaye lammata shikkoo kan shakkii dhufe yoo halkan sana sa'aatii keekii muran sa'aatii yoo keekiin ni be yookaan yeroo si raftu yookaan shiringaan keessa qalbii nama qoyyaa aadaa beeka yeroo si ijoollee rafiitirraa kaanu siitu sukkuumaara jedhanii beekta siin kun. Ishee sukkuumaara ijoollee ol kaanii kan jedhan halkan amma keekiin nyaatame garuu wanta ta'amne erga subii sa'a tokko akka Itoophiyaatti jammare daqiiqaa mucaan dhufee na fuudhee hangadee 17 wal deemu 17 daqiiqaa 30 hamma kanatti sa'aatii 7 jammare 7 walakkaatti dhabame kuni baay'ee nagarrame yeroo ciistee siimuu wallaaltu sana yookaan afaaniin haa keessu yoo keekiin sun dhabe yookaan shiringaan hagalchitu ita halkanii yookaan yoo halkan qabe silaa gubaa xiqqoodhaan illee hin jammaru. Subii sagaddee kaatee xiqqoo gibbii keessa deemaatu gacheefte halkan irraa finiin turte. Itti aantee ciiste inni dhukkubuu sii kana kaatee sukkuumte maal taatettee naannoo naannee kaane Amiin dhagee ansi dhageeffataara barra. Ani kasiin dadaaru gaafii lama qofa laal gaafii kiyya sirriitti naa deebisi. Jaartiin teetunii fi jaartiin jalqaba qabdu tunii fi micayyoon amma Miftaafaa bira jirtu tun wal beekanii tokko lammaffaa ijoolleen si bira hin beekan jette hayyee ijoolleen arsii hin beekani jette haa xumurruuti. Ati amma isii kanarra waan beektu hin qabdu jaartii teetillee walitti dhufeenya hin qabdan erga geessiteen booda isiin tunillee ijoolleen arsii tunillee jaartii tee hin beektu. Beektu gonkumaa beektu. Galatoo. Ani ka gaafachuu barbaade gaafadheera amma.